Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya gaaliiwwan bakkuma jirtanitti nageenyi fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni amantaa biraas jirtu obboloota koo. Warroonni maatii koo taatan viidiyoo kan hanga xumuraatti naaf ilaalaa yaada keessan koomentii jalatti naaf kaayaa isiniin jecha mata duree haarawaan hadhaa walitti deebinee jirra. Mata dureen kiyya kan hadhaa mudannoo obboleettii keenyaa takka. Obboleettiin keenya jiraattuu Suudi Arabiyaati, dhalattuu ijoollee Wallooti. Mudannoon ishee kun tarii obboleewwan fakkaattu akka isheetiif barumsa guddaa ta'a jedhee waan abdadheefin gara keessan qabadhee isiniif dhufe. Obboleettiin keenya hoggaa biyyarraa dhufee hoggaa jahaffaa kiyyarratti gaa'ela raawwadhee jetti. Gaa'ela raawwadhe. Ani dhalattuu Wallooti, jiraattuu Suudi Arabiyaati. Jalqaba irraa kaasee jireenya koo keessatti maatiin koo amantaa kiristaanaa hordofan marti isaaniitu. Ani immoo amantaa islaamummaa qabadhee kallattii amantaa islaamummaa irra jira. Ammillee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaanuu osoo jiruu obboleewwan kiyyaa isimme osoo maatiin keessan hundi amantaa biraa qabaate isin amantaa maatii keessaniitiin adda baatanii maatiin keessan maal isiniin jedha, isin hoo deebiin keessan maal ta'a? Kanaanuu osoo jiruu amantaa islaamummaa qabadhee jireenya koo bultii ijaaradhee nama amantaa islaamaa hordofu wajjin osoo jiraataa jiruu jireenya koo keessatti ilmoo argadhee jetti. Ilmoo argadhee ilmoo sunis akka ganda akiraa na jalaa deemte. Kanuma keessatti abbaa manaa koo isa akkaan jaaladhu jireenya kaleessaa irraa jijjiirama biraa natti agarsiisee jetti. Erga ilmoon dhalattee amrii taatirraa jechuudha. Kanaanuu osoo jirru namni kun nama diinii na barsiise, nama kallattii islaamummaatti na qajeelche. Kanaafuu namni kun abbaa manaa koo qofa osoo hin taane barsiisaa koo, nama kallattii islaamummaa irratti xurree haqaa irra na kaa'e waan ta'eef akka tokkotti ibsuun na dhibe jetti obboleettiin keenya. Kanaanuu osoo jirruu abbaan manaa koo kan kaleessa diiniin keessatti maallan dubartiin daladde kama dubartiiti jedhee na barsiisu. Innumti kuni maallaqa ofii kan keetii qabattee teettuun kana naaf laattu malee jireenyi kiyyaaf kan kee waliin itti fufuu hin danda'amu naan jedhee na gaafate. An kaleessa waan baradheef kaleessa waan afaanuma isaa irraa qabeenyi dubartii horatti kama dubartiiti. Hayyama isheetiin yoo isheen waa goote malee kan jedhee na barsiise san waan keessa kiyya jiruufi kaleessa kana barsiifte kanaa miti hadha eessaa fiddee jedhee deebiseef. Kanaafuu akkasuma osoo jirruu ilmoo kiyya awwaaladhee osoo ani hin dandamatin sihii kun dirqama natti ta'ee jedheetii deebii gaafii naa dhiyeessee jetti. Gaafii inni naaf dhiyeesserraa ani amrii hin qabu waan ta'eef amriin si harka jirti akka feete godhuu ni dandeessaa jedheenii jetti obboleettiin keenya. Kanumaanuu osoo jirruu abbaan manaa koo erga maallaqa kan kee waan daladdee natti kennuudhaaf hayyamamtuu hin taane akkamitti amanee si wajjin jiraadha, an si hiikee jira jedhee bultii 40tti na hiikee. Namni kun jireenya kootiif kallattii dukkana keessaa na baase waan ta'eef yeroo kamuu galateeffamuu qaba. Abbaa mana koo qofa osoo hin taane barsiisaa koos waan ta'eef itti aaruudhaaf gara dhabee jetti. Kanaanuu jireenya koo keessaa kute jedheetiin abdiin kutadhu. Dhiibbaan maatii koo irraa narra gahaa tures nama amantaa islaamaa
hordofutti makamuu qofa osoo hin taane ani amantaa islaamummaa qabachuudhaan maatiin koo maatii keenya keessa ati baatee jirta jireenya keenya keessatti du'aaf jiruudhaan illee nurra dhaabatu naan jedhanii jireenya maatii keessaa na baasanii jiran. Kanaanuu ilmoos dhabee abbaa manaas dhabee maatii koos dhabee amantaa koon dhabuu jedhee amantaa islaamummaa qofaadha wanti anaaf akka qabatamaatti qabadhee jiru jette obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf ani obboleewwan kiyya baay'een beekaa warroota amantaa islaamaa keessa osoo jiran amantaa islaamummaatti makamanii gaafa kan abbaa warraa isaaniitii ol dhabanii amantaa islaamummaa san gadhiisanii bakka duraatti deebi'an amantaa irraa dhufan sanitti deebi'anii namoota hedduun beeka. Garuu mucayyoon tun maatiin dhabamee abbaa warraa dhabamee ilmoon dhabamee waan kana mara ka caalu amantaa harkaa qabdi. Alhamdulillah rabbil alamin asimnuu du'aa yakka gootaniifiin isinitti dhaamadhaa obboleewwan kiyya. Barumsa guddaa dubartoota keenyaaf obboleewwan keenyaaf warroota muudannoo salphaa isaan muudatee abdii murataniif fakkeenya guddaa taati jedheetiin abdadha. Namni kuni warroota amantaa isaanii keessatti amantaa maatiin ishee qeesii turani ni beektan jedheen abdadha. Warroota amantaa irratti amantaa jabeessan akka kunoo gara kennaan ustaazota sheeka imaama masjidaa ka jedhan san ka isaanillee qeesii warroota bataskaana hoogganan turan maatiin ishee. Garuu maatii ishee san keessaa baatee jireenyi hadda uumame kun keessaa baatee isheen ka qabattee dhufte namni yoo amane qalbirraa yoo amane akkana onnirraa amantaa yoo qabatan akka kana. Dhugaa isiniin jedhaa ani bakka isheetiin uf kaa'uu hin danda'u. Maaf jennaaniin amantaa keessatti dhaladhee keessa guddadhee hanga ishee san amantaa kiyyaaf akka isheen diinii isiin barattee maashallaa tabaarakallaa qalbii ishee irraa roobu sani baay'ee nama hinaafsisa. Maashallaa tabaarakallaa jechuun dagadhu. Asiinuu obboleewwan kiyya warroonni muudannoo haq xiqqoo waan jireenya keessan keessa waan xiqqoo isin muudatee abdii murattanii jireenya keessatti waa hedduu nama muudata. Kun akka kanaa olillee nama muudata. Garuu wanni isin qabattanii dhuftan warroonni amantaa biraa irraallee gara amantaa islaamummaa seenanii haq tokko nu caalaa warra dhalannee keessa jiru caalaa barachuudhaaf tattaafatanii nuti immoo keessattuu of dagannee jirra. Kana yoo jedhu ofirraa dubbadha nama biraa warraa yoo osoo hin taane. Kanaanuu obboleewwan kiyyaa warroonni gara amantaatiin maatiirra osoo dhiibbaa geessan jireenya isiitiin osoo dhiibbaa itti ga'uu dubartiin tun dubartii cimtuudha. Dubartii fakkeenya obboleewwan keenya maraaf ta'uu dandeessu warroota qalbiin isaanii gara maatiitiinis itti cabee amantaa islaamummaa qabachuun illee isaan miidhaan guddaan irra ga'eef fakkeenya waa maraati. Isheen tun koomentii jalatti waa isinif dhagahame namni kun qalbii cabnan akkanaa keessa teetteeti. Kanaayyuu hayyama godhuun isheetu anaaf asiinuu galateeffachuun fedha. Kana yoo jedhu mucayyoon tuni nama miirrisii gara hundaanuu cabe ilmoon dhabamte abbaa warraa ganame maatiin sababa amantaatiin isii of keessaa baasaniiran. Odoo isin taatee maal gootanii jetti koomentii jalatti barreessa. Yaada qabdan yaada isii jajjabeessus yaada isii maashallaa tabaarakallaa intala jabduudha. Miira akkasii jabina san keessatti amantaa ofii jabeessitee qabuun isiituyyuu maatii dhabee abbaa warraa kiyya ka amantaa islaamummaa keessaa waa akkanan irra ga'e jedhaniiti erga isa dhabe ani amantaa sanillee ittiin haajamu jedhanii ka keessaa ba'anii kumaatama jiru. Kan ofii kiyyaa qaamaan beeku.
Kanaafuu mucayyoon tun miira isiisa hunda qabdee ciniinnattee amantaa kana jabeessitee qabattee jirti. Challenge jireenya isii keessatti isii mudataa ture hundaayyuu dabartee jirti. Duniyaa irraa abdii nama kutate, nama aakiraa qofaaf dalagu. Maashaallah tabaarakallah. Kanaanuu koomentii keessa jalatti yaada keessan kaayaa fi warroonni immoo itti dhiyaannee jajjabeessinaa yookaan isirraayyuu waa barannoo jira yookaan waan isii dabalee barsiifnu jira jettaniis yoo jiraattani koomentii keessan jalatti kaayaa keessan akka dubbistan haala isiniif mijeessisuu ni danda'a. Isiniin jedha obboleewwan kiyyaa mudannoo xiqqoodhaaf abdii murattanii jireenya keessan keessatti waan bor darbuudhaaf ruhii ofii dabarsaniis jiranii amantaa ofii dabarsanii nama faana nama amantaa isaa jireenya isaa keessaa ba'e saniif isallee jireenya amantaa san keessaallee kabaan jiranii kanaaf immoo isheen fakkeenya guddaa waan taatuuf mata duree tiyya asuma irratti dhaabatti mudannoon obboleettii keenyaa baay'ee qalbii nama cabsaa kan ilmoo dhabdee amantaa islaamummaa kanatti ilmoo itti dhabdee jirti jireenya nama kana wajjin ijaarrattee dhabdee jirti garuu waan kana keessaa dhabe jettee isii amantaa keessaa hin baane fakkeenya nama maraatiisiin jedha malee waan ittiin isii ibsuun qabu hunda keessaniif akka barumsa ta'u abdii qaba. Kanaafuu yaadaan bira dhaabadhaa waan jajjabeessitaniin yookaan koomentiidhaan waan dandeettan ibsaa fi waa isinit dhagahame koomentii jala barreessaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa ani asuma irratti geessaa nagaa keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.